TPLF dhaabni mootummaa wayyaanee mootummaa federaalawaa dubbii barbaaduudhaaf walii galtee Piriitooriyaa guutumaan guututti diiguudhaaf murteessuun dhagahame. Gama biraatiin ammoo durataan dhaaba wayyaanee Dabratsiyoon Gabramikaa'el irratti yaaliin ajjechaa raawwatamuun dhagahame. Mariin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kantiibaa magaalaa Niiwuork ta'uun kan filatame Zooraan Maamdaanii haala hin eegamneen xumuramuun dhagahame. Zooraan Maamdaaniin Deemokiraatik Sooshaalistii nama Musliimaa yeroo jalqabaatiif kantiibaa magaalaa Niiwuork ta'uun filatame. Pirezidaantiin Tiraamp isa rabsaa ture Doonaald Tiraamp wajjin mariin taasisan addunyaa ajaa'ibsiisuun dhagahame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenya har'aati amma bal'ina oduu isinitti. Waliigalteen nagaa Piriitooriyaadhaa kan waggoota lamaaf waraana dhiigaan dhangalaasee booda sababa falmii haarawaatiin adda cituuf TPLF murteessuun dhagahame. Waggaa 3 dura waldhabdeen kaaba Itoophiyaatti waraana TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti uumameen walwaraansi jabaa kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa keessatti raawwatameen dhiigni lammiilee hedduun dhangaleen booda waliigalteen nagaa Piriitooriyaa mootummaa federaalawaa fi TPLF jidduutti mallattaa'ee ture. Waggoota lama sababoota garaagaraatiin TPLF waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra hin oolle jechuudha. mootummaa federaalawaa qomachaati jiran dhiyeenya kana ammoo walimannoo mootummaa federaalawaa fi dhaaba wayyaanee kan dhumaa tahuu TPLF ibsa baafteen beeksifteeti jirti. Sababa wal dhabdee TPLF fi mootummaa federaalaatiin TPLF diina Itoophiyaa mootummaa Shaabiyaa wajjin hariiroo uumuudhaan kaaba Itoophiyaatti waraana babal'isaa kan jirtu waggaa ta'u baatii takkaan dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootewoos TPLF mootummaa Shaabiyaa wajjin hariiroo uumuun kaaba Itoophiyaatti waraana kaasuun yoo himatu waraana humnoota faannootii fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti kaaba waldiyaatti ka'ee akka fakkeenyaatti kaasuudhaan xalayaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antiiniyoo Guutereesiif barreessin TPLF fi waraana mootummaa Eertiraa himachuun ni yaadatama. Kana malees muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walgahii paarlaamaa irratti TPLF waliigaltee Piriitooriyaa dursanii cabsuu dubbatee ture. TPLF mootummaa federaalawaa mormuu kan itti fuftee waggaa ta'u baatii dabartee tana naannoo daangaa Affaar cabsuudhaan haleellaa horsiisee bultoota Affaar irratti raawwatteen waliigaltee nagaa Piriitooriyaa ifaan ifatti cabsuu mootummaan naannoo Affaar ibsa baaseen beeksiseeti ture. Waraana Affaaritti banan kana hordofuudhaan TPLF haleellaa dirooniitiin mootummaa federaalawaa hoggaa himattu dhiyeenya kana ammoo koomishiniin bulchiinsa yeroo Tigraay mootummaan federaalawaa baajata nurraa addaan kutee hanqina baajataa bulchiinsa yeroo naannichaa mudatee jechuudhaan himate. Akka himannaa koomishinii bulchiinsa yeroo Tigraay kanatti mootummaan federaalaa labsii daballii mindaa raggaasisee naannoo Tigraayitti addaan kutuudhaan hanqinni baajataa hamaan mudachuu ibse. Bara baajataa 2018tti baajanni qarshii biiliyoona 12 naannoo Tigraay kan barbaachisu ta'uu ibse. Mootummaan federaalawaa garuu baajata qarshii biiliyoona 4.8 qofa nu ramade jechuudhaan yoo xiqqaate hanqina baajataa biiliyoona 7 ol qabna jechuudhaan himate. Waldhabdeen amma waliigaltee Piriitooriyaa guutumaan guututti akka addaan cittuuf sababa ta'e kun irra caalatti waliigaltee waraana hiikkachiisuu deebisanii qobsiisuu fi waraana hawaasatti makuu waggaa ta'u waldhabdeen kun gargaarsaa fi baajanni mootummaa federaalawaa hidhattoota naannichaaf kennu addaan cituu isaarraa waldhabdeen haaraa uumamuun waliigaltee Piriitooriyaa kana guutumaan guututti kan diigu ta'uun ibsame. Baajanni humna waraanaa addaan cituun kun naannichatti rakkoo mallaqaa haarawaa kan uume hoggaa ta'u hojjettoonni mootummaa naannoo Tigraay irra caalaan isaanii ji'a lamaaf mindaan isaanii kan hin kafalamin ta'uu maddeen dhimmichatti dhiyootaan gabaasaniiti jiru. Sababa addaan cituu baajataa waraanaa kanarraa kan ka'e bulchiinsi naannichaa baajata idilee tajaajila mootummaatiif hojjettoota siivilii ramadameef fayyadamuudhaan mindaa hojjettootaa kafaluun fayyadamaa jiraachuunis ibsameeti jira. Baajanni idilee mootummaa federaalaa muramuu baatullee hojiin jijjiirraa baajataa hooggantoota naannichaatiin hojjetamaa jiru. Hojjettoonni mootummaa mindaan isaanii akka dhaaban maddeen gabaasaniiti jiru. Ji'a dabre kana hojjettoonni mootummaa adda addaa magaalota Tigraay adda addaa keessatti mindaan nuuf haa kafalamu jechuudhaan mormii dhageessisaa kan turan waggaa ta'u baajanni waraanarraa addaan cituun alatti humnoonni Tigraay kanaan dura hooggantoota naannoo Affaar cabsanii kan turan ta'uun boodarraa immoo ifirraa bahuunis ibsameeti jira. Sochiin tun mataan isaatu waliigaltee kanaaf balaa guddaa kan ta'e ta'uunis ibsameeti jira. Gama biraatiin hanqinni bobaa kan gidiraa uummata daran hammeesse naannichatti mudachuun dhagahame. Bobaan naannichatti seenaa jira ja'amullee bobaan kun eessa akka ga'u hin beekamu jechuudhaan manni kun hanqina bobaa cimaan rakkachaa jiraachuu jiraattonni naannoo Tigraay komii dhiyeeffachaa jiraachuun dhagahame. Haala wal dhabdee fi rakkoo bulchiinsa haarawaa naannicha keessatti uumame kana keessatti callisuun qaama bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin turfamu gaafii adda addaa kaasuun ibsameeti.
Gama biraatiin jimmata kaleessa sadaasa 20 takka bara 2025 haleellaan boombii mana jireenyaa dursaa dhaaba wayyaanee kan ta'e Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el irratti raawwatamuu dhaga'an. Akka odeeffannoon Itiyoo Deelii baasetti taateen kun galgalarra toora sa'aatii 12 walakkaatti yoo raawwatu hanga ammaatti qaamonni taatii kana raawwatan kan hin beekamin ta'uu gabaafame. Haleellaa tanaan miidhaan dhaqqabee hin ibsamne ta'ullee garuu waraanni buleeyyiin TPLF kanneen hooggantoota buleeyyii TPLF mormaa jiran ta'utu shakkama. Baatii takka dura waraanni TPLF buleeyyiin fincila kaasaniin hooggantoota TPLF finxaalayyii jechuudhaan hoggaa morman torbee lamaan dura Tigraay gama Aksuumitti waraanni buleeyyii TPLF kun waraana TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el hoogganamutti dhukkaasa jalqabu gabaasuun keenya ni yaadatama. Mariin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi kantiibaa magaalaa Niiwuork ta'uun filataman Zooraan Maamdaanii haala hin eegamiin xumuramuutu dhaga'e. Zooraan Maamdaaniin Demookiraatikii Sooshaalistii nama Musliimaa yeroo jalqabaatiif kantiibaa magaalaa Niiwuork ta'uun seenaa keessatti galmaa'e ta'uu isaati. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi kantiibaa magaalaa Niiwuork ta'uun filatame Zooraan Maamdaaniin wayitaa masaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti wal argan. Mariin pirezidaantii Tiraamp fi Zooraan Maamdaanii tun waldhabdee pirezidaantii Yuukireen Vilaadimeer Puutinii fi Zeelenskii waliin wal fakkaachuun oolu jechuudhaan namoonni hedduun eegaati turan. Pirezidaantii fi kantiibaan sanbatarraa Ameerikaatti kan wal argan hoggaa ta'uu isaanis mariilee garagaraa taasisanii mariin tun milkaa'inaan xumuramuun ibsame. Kanaan dura wayita Zooraan Maamdaaniin kantiibaa magaalaa Niiwuork ta'uun filatamutti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi Zooraan Maamdaaniin jechoota hamaa fi arrabsoo adda addaa walitti darbachaati turan. Ta'ullee garuu mariin Tiraamp fi Maamdaaniin tun Waayit Haawus gara paartii ulfina qabeessaatti jijjiiruun ibsame. Sooshaalistii Demookiraatawaa ta'uu kan ibsu Maamdaaniin haasawaa injifannoo isaa keessatti Tiraamp gabra jechuudhaan yaamuun isaanii yaadatama. Walga'ii isaanii guyyaa irraa taasisan tana dura dubbii himtuun pirezidaantichaa daawwannaan Maamdaanii kana kooministii gara Waayit Haawus dhufuu jechuudhaan ibsite turte. Garuu pirezidaantii fi kantiibaan waajjira Oval keessatti wal cinaa dhaabbatanii odoo jiranii sagalee michoomaa isaanii dhageessisuutu ibsa. Lachuu rakkoo gatii jireenya Niiwuork irratti mudate furuuf fedhii akka qaban irra deddeebiin ibsan. Yeroo hedduu hokkofluun isaanii wal jijjiiranii daawwattoota ajaa'ibsiisan. Tiraamp dhiphina siyaasaa Maamdaanii irra geelaalchisee gabaasaaleen gaafatamanillee deebiin laaffisuu deebii kanneeti. Kunis taajjabdoonni siyaasaa hin eegamne ture. Tarii milkaa'inni siyaasaa isaa rakkoo gatii jireenyaa furuu irratti kan hundaa'e ta'uu agarsiisa ta'a jechuudhaanis tilmaamameeti jira. Hafuurri michoomaa kun yeroo Maamdaaniin jala bultii waggaa haarawaa kantiibaa ta'uun aangoo qabatutti kan itti fufee waggaa ta'u duutana mee akkasaa jennu jechuudhaan Tiraamp ani deeggaraa Maamdaaniiti jechuun dubbachuun dhaga'ame. Faarfannaan Tiraamp fi Maamdaaniin haasawa dhuunfaa isaanii xumuraniin pireesii dura dhaabbatanii kaase haalli jiru ifa ta'eeti ture. Gaafii fi deebii Waashingtan Poost waliin taasisaniin Maamdaaniin Tiraamp kan minjaala tokkorra taa'ee harka isaa dachaasee gara mirgaatti dhaabbatee kan mul'ate yoggaa ta'u sochiidhaan qaama isaa sosossoosee miira gammachuu agarsiisatti ture. Keessattuu Tiraamp akkuma kanaan dura amala godhatee arrabsoo irraa guyyaa irraa kan qusate yoggaa ta'u irra deddeebiidhaan Maamdaanii faarsuun isaatis dhaga'ame. Maamdaaniin kantiibaa guddaa akka ta'u abdiin qaba jechuudhaan kan ibse Tiraamp boodarraa Doonaald Tiraamp Zooraan Maamdaaniin ifitti amanamummaa qaba jechuudhaan Zooraan Maamdaaniidhaaf qodhuun ibsameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.